Ashamaa harka fuune jirraa jirtu jenne kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya Milkoo Orootuubii oduu amma nu ga'e. Juulaay 13 bara 2020 obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 16 har'a waaree booda mana murtii federaalaa dhaddacha Lidatatti akka dhiyaatan gabaafameera. Akka EBC'n gabaasetti obbo Baqqalaa fi himatamtoonni isa wajjin jiran himannaa isaan irratti dhiyaate mormaniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa wajjin mana murtii kan dhiyaatan eegdota Jawaar Mohammad 10 keessa namoota 9 fi ijoollee obbo Baqqalaa lamaan jedhameera. Eegduun Jawaar tokko ammoo dhibee koronaatiin shakkamuun kophatti baafameera jedha gabaasichi. Poolisiin qorannaa haga ammaa gaggeesseen kilaashii 10 shugguxii 9 fi raadiyoo qunnamtii 9 to'annoo jala oolchuu qorannaan Fireeniskii gaggeeffamaa jiran jedhe. Himannaa kana irratti manni obbo Baqqalaa Garbaa sakattaamuu shugguxii 2 argamuu ibsuun seera qabeessummaa meeshaa kanaa qoratamaa jira jechuun gabaafame. Ragaalee dabalataa walitti qabachuudhaaf guyyoonni 14 biroo naaf haa eeyyamamu jechuun poolisiin gaafateera. Obbo Baqqalaa Garbaa faa manni murtii murtoo kennuu dhabuu lafarra harkisuun kun adeemsa kenniinsaa gaafii keessa kan galchuudha jechuun mormaniiru. Manni murtii yaada gamana erga dhaggeeffateen booda beellama birootiif adoolessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo ammaa kanaaf qabnu kanuma nagarraa nu turan affeerraa keenya.